mee akkam jirtu nagaa mee sheer godha waa'ee dhimma gartee warreen ayyaana Hacaaluu jee dhiichisaa jiru kanaafi akkasuma gartee haaluma Oromoon keessa jirtu biyya keessa kanarraa waan tokko tokko dubbanna hin dubbannu wanne yeroo usunes gaa wanne Oromoodhaa dirqama nama dubbisiifti Oromoon maal keessa jira Hacaaluu eenyu ajjeese eenyutu gartee dinagdeen guurrataa jira ayyaanni Hacaaluu jaanii amma kabajaa kun jiran kun wanta dhuguma sirriiti wanta isa sirriiti isa juullee ni laalla sagalee ni dhagaamami mee sagalee yoo dhagaame mee sagalee takka takka godhaame sagalee yoo ka dhagaamu taate takka takka okay well mee waan tokkoon isin jechuu barbaada narrallee laalina maaliif yeroo hunda mucaan kun faallaa wayii deema maaliif faallaa gartee ummata akkanumatti girjee deemu girjee horii kana maaliif faallaa isaanii deema yeroo hunda nataazabu mala natti aaruun mala ammaan tana Hacaaluun kun ani walumaa galatti Hacaaluun kun qabsoo Oromootiif du'e moo rakkoo biizinaasaatiif du'e moo Hacaaluun rakkoo diinagdeetiif du'e rakkoo biizinaasaa yookiin daldala Hacaaluun daldalaaf du'e erga Hacaaluun du'e Ameerikaa kana keessatti isteeta 52 guutuu keessa maqaa Hacaaluutiin doolaara 200 guuramaa ture maqaa Hacaaluutiin doolaara 200 guuramaa ture sana boodas kaasetii Hacaaluu jaameetuma gurguramaa ture arrallee gartee awwaardii fi maaree hundeeffama Hacaaluu hundeetaa waggaa tokkoffaa jaameetuma ittuma jira biyya keessaa tokko tokkotti Oromoo irraa akkasi guuramaa ture Hacaaluun wanni inni ajjeefame rakkoo diinagdeetu naqabate rakkoo diinagdeetu faamilii tiyya qunname rakkoo diinagdeetu gartee gosatiyya irra jira takka ummata Oromoo irra jira jeet qabsaa'aa ture rakkoo diinagdeetiif Hacaaluun ajjeefame moo Hacaaluun maaliif ajjeefame yeroo hunda maqaa Hacaaluutiin daldalli maaliif barbaachise Hacaaluun ammaa daldaltan ayyaana kabaja Hacaaluu godhuu yeroo kanatti maaliif barbaachise maaliif jennaan obboleessi Hacaaluu du'aa jira obboleessi isaa kan dhiyoolaa shawaadha kun Wallagga Gujii Boorana kun hundi dhumaa jira ayyaanni Hacaaluu waggaa tokkoffaa waggaa lammaffaa hundeeffama gartee jettanii isin kabajaa jirtan kun maal jechuu hiikan isaa maatii Hacaaluutiin rakkate moo Hacaaluu wanni inni ajjeefameef Oromoof ajjeefame bilisummaa dhabeet ajjeefame Oromoo ta'uu isaatu isa ajjeese Kaayoon Hacaaluun itti ajjeefame maali akkamitti galmaan geenya arraantana shawaa keessaa namni ajjeefamutti jira namni du'aa jira namni gartee ammallee rashanamaa jira erga Hacaaluun du'ee as namni moorirra ajjeefamaa jira manaa wajjiin gubataa jira makiinaa keessaa gabbaasanii walloo guyyaa tokkotti rashanaa jiran kana hunda argaa jirtan osoo kana argaa jirtu artistoonni ittiin jettan kun wanni uummanni Laallibalaan kun Hacaaluudhaan kaasenni irraa gurguramuu dinnaan sirbi isaan baasan irraa gurguramuu dinnaan kallattii kamiin diinagdeen dhufuu danda'a uummata Oromoo irraa akkamitti waa arganna galii akkamitti arganna jaartii Hacaaluudhaan haadha mana Hacaaluu gowwoomsanii Hacaaluurraa kallattiin diinagdee fandii itti argachuu dandeenyu Hacaaluu uummata Oromoo dura qabnee diinagdeedhaan itti yoo guurre qofa ittiin fayyadamuu dandeenyadha Hacaaluun wanni irratti wareegame diinagdee osoo hin taane bilisummaa Oromootiif mirgi isaa lubbuun isaa kan itti dhabe waa'ee mirga Oromootiif falmeef Hacaaluun dhugaa Oromoo waan dubbateef dhugaa Oromoo waan walliseef diina dura waan dhaabbateef nafxanyaan diina Oromoo ta'uu waan itti himeef nafxanyaan diina Oromoo ta'uu waan himeef Hacaaluun ajjeefame walumaa galatti wanni Hacaaluun ajjeefameef kana maqaa Hacaaluutiin diinagdee guuruun hin barbaachisu wanni Oromoo irraa barbaachisu waraana bilisummaa Oromoo artistiin arraantana maqaa Hacaaluutiin yeroo takka lama sadii deebi'ee haadha mana isaa gowwoomsee gartee waan kanatti oofaa jiru kun bosona seenee gootota Wallagga keessaa wareegama kafalaa jiru kana shawaa keessaa wareegama kafalaa jiru kanatti dabalamuudha artistiin amma barbaachisu
maqaa kanaan akkanumatti Oromoo diinagdee irraa guuruun hin barbaachisu yeroo isaatti simiti ayyaana Hacaaluu ni kabajnaa miti barabaraan kabajuuf teenya garuu yeroo akkaataa adeemsi hundinuu sirraa'uudha qaba bakka Oromoon ilmaan Maccaadhaa kumaatamaan guyyaa guyyaarra shanamaa jirutti awwaardi moomareetti Hacaaluu Hundeessaa hundeeffama Hacaaluu Hundeessaa jechuun maali hiikan isaa maal wanni Oromoon irratti dalagaa jirtu ammoo wanti kun wama sirriiti parsantii dhibba irra baay'een keessan jechaan kana waan hin jeche juu kana irra baay'een keessan akka hin hubanne nan beeka akka isiniif hin galle ergaan kun akka isiniif hin galle nin beeka maaliif isin warra nama hubachuu hin dandeenye warra gartee benefiita dhuunfadha warri dhiiga Oromoodha homaa ittiin fakkaanne warra parsanaalii namaa jaalatu warra parsanaalii namaa deeggaru warra gartee nama dhuunfaa qabsoo Oromoodha nama dhuunfatti irkisu warra akkasiiti isin Wallagga maaliif dhumaa jiraan isin yaachiftu Shawaan maaliif ilmaan Maccaa fi gartee Tuulamni maaliif dhumaa jira kun isin yaachiftu Wallagga Gujiin maa dhumaa jira Ilubaaboor maa dhumaa jira kana isin yaachiftu isin kana miti isin wanni isin itti fuulleffatan haga sammuu lukkuudha qabdan hamma sammuu lukkuu sammuun teessan waanuma takkitti ajandaa kana eenyutu lafaa kaase ajandaa kana eenyu namni qaamni ajandaa kana Oromoodhaaf yeroo kanatti kaase maal Shimallis Abdiisaa arrantana humna dabalataa naannoo Amaaraa dhaqee shaneedha balleessina jee shane jechuun uummata Oromooti uummata Oromoo balleessina humna dabalataa jee naannoo Amaaraa keessaa gaafatee humna dabalataa Oromootti iyyachaa jira dirmachiisaa jira humna dabalataa isin ammoo Shawaa fi Adaamaa keessa teessanii Finfinnee keessa teessanii gumaa Hacaaluu wanni gartee fandii maqaa Hacaaluutiin gartee hundeeffama ajjeefamu obboleeyyan kiyya qabsoon akkanaa miti daandii qabsoorraa hin badina daandii qabsoorraa hin badina kaayoon wanti isin godhaa jirtan wanta sirrii osoo ta'ee jiru yeroo isaa eeggateetii miti amma yeroo isaa yeroon wanni yeroo eeggatu kallattiidha waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu waraana bilisummaa Oromootiif qawwee bituu waraana bilisummaa Oromootiif diinagdee hamma dandeessan tumsuu waraana bilisummaa Oromoo rasaasa bituu fi kophee bituu fi waraana bilisummaa Oromoo qeerroo Oromoo gara leenjitti oofuu humna Oromoo jabeessuu humni Oromoo akka dabalataan baay'atu bakka humni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo hin ga'in maaliif ga'uu dhabe akkamitti caasaa diriirsina akkamitti maaddee tokko shaneen ijaarra akkamitti ummata Oromoo akka meeshaa bitatan goonee sirna nafxanyaa Abiyyi Shimallis gartee nafxanyaa Oromoo irratti labse waan kana yeroo jibbeensa naa qabdan akkuma jirutti lafa ka'a ani maaliif parsantii dhibba akkasiin na jibbitan hin beeka ani immoo waan hin Oromoo ta'ee dhaladheef isin akka keessanitti abaluu hayyuu kenna abaluu goota kenna abaluu akkas jechuun wallaalatii miti no waan na daangessuun qaban an dhiiga Oromootiin na keessa jira namni dhiini Oromoo keessa jiru parsanaalii namaan deeggaru ana Hacaaluu Hundeessaan deeggaru ani marroo kumsaa dirribaadhaa deeggaraa hin jiru wanni ani deeggaru qabsoo ummata bilisummaa Oromoo jaallan kumaatamaan kaleessa Oromoon itti ajjeefamaa turte itti wareegamaa turte ammallee itti wareegamaa jirtu maaltu kaayoo san eenyutu kaayoo san galmaan naagaa eenyutu kaayoo san naaf hordofaa jira eenyutu Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf dantaa Oromiyaadhaa eenyutu eeysisuu danda'a isa ju'uun hordofa malee isin na jaalattanii namni baay'een na daawwattanii gartee isin sheer naa gootanii laayik naa gootanii hayyuu kenna naan jettanii na biratti hiikaan qabu annama akkasiiti miti annama ilmaan sareetiif ilmaan gadigalootiif ilmaan maal nyaannadhaaf kaayoo fi akeeka ejjennaa ofii gonkuma nama jijjiiruu miti arraa miti gaafa Oromoo walii galtee nuti bilisoomne jettee nama kaayoo ofii jijjiiruu dide keessa kophaa dhaabbadheetiin dhugaaf falmee dhugaaf du'a malee nama hin deeggaru an akkasitti hin deeggaru ilma Oromoo tokkollee akka miidhamuun fedhu dhiiga ilmaan Oromoo kaleessa dhangalee daldalatti hin jijjiiru ani daldala siyaasatti hin jijjiiru jaalala nama dhuunfatiif jee akka na jaalataniif waan isin jaalattan ofan dubbadhu ani waan Oromoof ta'u waan Oromiyaaf ta'u waan dantaa Oromoo eeysisu maaltu dantaa Oromoo eeysisa jeetiin laalee dubbadha malee silaa akka isin na jaalattan osoon barbaade Jawaar hayyuu kenna Jawaar goota kenna Jawaar hayyuu kenna Jawaartu nu bilisoomsa marroon nu bilisoomsa anna bira wanni akkasiin jiru eenyu dalaguu jira eenyutu eenyuuf qabsaa'utti jira eenyutu maal godhaa jira eenyutu mirga Oromoo eeysisa eenyutu
Oromoo kumaatamaan dhiiga qeerroo Oromoo dhumte eenyutu ittiin daldalaa jira? Eenyutu gumaa Oromoo qeerroo Oromoo baasaa jira? Eenyutu gartee daldalatti daldalaa jira? Nama addaan baasee tokkoon tokkotti beeku jechuun akkasitti na hubadha. Kaleessas gaafa isin bilisoomna jettanii gartee maqaa adda addaa natti dibdan ani kaayoon xiyya bakkuma kaleessaa sanin jira. Maabara maal nyaannaa ani gartee Jawaar Mahammad qabsoo amma nan barsiifne ani qabsoo eefa Jawaar kompiitara fudhatee OMN qabsoo nan barsiifne. OMN bilisummaa natti himne. Bilisummaa arra hin dhageenye. Oromoodha ani gosaan nama jiraatee miti nama Oromoof jiraate. Ani Oromoo ta'eetiin dhaladhee Oromoo ta'eetiin jiraachuu jira. Akkasitti na hubadha. Oromoo hayyuu kenna abanuun barkeenna kenna tuqamuun ta'u. Abanuun kana kenna bar no annabira wanni akkasiin jiru. Kenna keenya ani ilmi Oromoo kamiyyuu anaaf ilma Oromooti. Ana akkasitti amana. Abbaan barbaade marroon boru ganama kaayoo qabsoo bilisummaa Oromoo gadhiise anaaf marroon diinatti hin beeka. Arrammoo marroon anaaf hogganaatti hin beeka hoggana kiyya. Hayyuu kenna gaafaati marroo qeeqte sin arrabsummoo maaliif qeeqee mucaan kun namni kun maaliif marroo qeeqe? Marrootu rakkoo qaba moo marroo waan jaalatuuf qeeqe? Moo jibbeensa marrootiif qaba moo abdii waan marroo irraa qabuuf marroo qeeqe? Akkasitti warra waa hubatu. Warra sheeringitti amanuu miti. Ani nama sheeringitti amanuu miti. Na jalaa bee yoo barbaadde. Ani nama gosatti amanuu miti. Ani ilma kutatti nama kutatti amanuu miti. Ani nama ilma Oromoo ija takkaan ilaalu ilmi Oromoo fi Oromiyatti amanan. Abbaan barbaade liidara haa ta'u, abbaan barbaade na haa hogganu, abbaan barbaade gartee na haa deemu. Ani wanni ani itti amanu Oromiyaa walaba taate qaama ijaaru qaama ilmaan Oromoo haadha Oromoo irraa imimmaan qorsuu danda'u qofaan deeggara. Akkasitti amana. Abaluun gosa kiyya, abaluun gosa tiyya, abaluun maaree kenna, abaluu hayyuu kenna, abaluun barisa malee namni nu bilisoomsu hin jiru. Namticha udaanu durraa gartee itti bilbilaaf jecha shintibeetii seenee siree jala seenee boo'ee isaan na bilisoomsaa siin jaa. Oromoo keessa qaama akkasiitu jira. Qaama jawaartuu na bilisoomsaa. Jawaartuu bilisummaa naa fidaa. Qaama juutu Oromoo keessa jira. Mucaa udaan dhaabbatu hin jissine kaa guyyaa gootatti beeytan isin. Anaaf Jawaar jechuun anaaf nama gadi aanaa nama irraa gadiiti. Silaa arraan tana osoo nama dhiiratee nama deeggarsa qeerroo hagasii of duubaa qabutee warabbal ka'abaa nama diyaaspooraan dilli kun isa deeggaru diinaggeedhaan deeggaru ta'ee arra silaa Jawaar Mahammad gadi bee bosona yoo waraana abaa otuu hin barbaanne gabbee bosona seenee qeerroo ijaarratee humnaan Oromiyaa bilisoomsee ana abbaan Oromiyaatii jee Oromiyaa ittiin dhaaddata ture. Garuu saree gadhee gantuu Oromiyaa gurgurtu. Kan dhiiga ilmaan Oromoo daldalatti jijjiirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf gumaa Oromoodhaa tokkoffaa namni itti gaafatamuu taa'u Jawaar Mahammad. Kana ittiin hin fudhattan malee maaliif jennaan gadi baa ol deebi'a. Marsaa tokko, marsaa lama, marsaa sadii, marsaa afur ol deebi'a. Amma dhaabbadha gadi baa. Yeroo qeerroon humna godhattee Oromiyaa guututti isiin silaa waan tokkotti jijjiiruu kaate amma ol deebi'aa jaaniiti humna waraana waliin mootummaa waliin haasa'anii mootummaa waliin gaafa haasa'anii wanni mootummaa waliin haasa'an sun yeroo isaaniif milkaa'uu dide qeerroo gadi baa jaan ammas haaraatti qeerroon ammas haaraatti qeerroon ammas haaraatti qeerroon ammas deebi'aa. A B C D haga Z'tti akkasitti oofaa turan ammas deebi ammas deebi'a. Akkanatti naggada hama Oromoo irratti dalagamaa ture. Dhugaa kana Oromoon hin fudhattu. Eenyutu dhiiga ilmaan Oromoodhaa qeerroo Oromoo dhangalee arra namni itti gaafatamummaa fudhate jira? Hin jiru. Namni itti gaafatamummaa qeerroo Oromoo san fudhate tokkollee hin jiru. Maaliif? Haga eerraa haga Z'tti deeme siistama gadi bahi ol deebiin qeerroon dhume. Arra sulaam gurbaan diimaan arraan tana Itoophiyaan suphaa Itoophiyaa hallayyaa seente baasuudhaaf fiigu kun osoo gootate, osoo dhiirate, osoo nama Oromoodhaaf quuqamu ta'e, Oromoof kompiitara gubbaa taa'ee quuqamuu miti namni. Dhiiga Oromoodhaaf osoo dhangalaasu ta'e gaafa wardiyyaa isaa fuudhan san iyyee qeerroo meeqa achitti dirmachiise qeerroo meeqa sababa isaatti qeerroo meeqa guyyaa san achitti madooyte jechuudha. Gaafa caaluu isaaf jecha lubbuu meeqa qabbe. Osoo lubbuu san hin galatoonfatin diyaaspooraa keessa nagaa labsa. Qaamni nagaa booresse, qaamni nagaa Oromoo balleesse eenyudha? Jawaar Mahammad kana ni beeka? Hin beeku. Jawaar Mahammad qaama nagaa Oromoo balleesse Abiyyi Ahmad.
inni immoo diiyaaspooraa keessa deemee waa'ee nagaa labsa. Diiyaaspooraa keessa sossee waa'ee nageenyaa haasa. Meelaan amma kana Oromoon ni hubatti, kana yoonjee Oromoon ni fudhatti, hin fudhattu. Oromoon kana hin fudhattu. Maaliif? Qaamni nagaa booresse Abiyyi Ahmad, qaamni nagaa booresse humna naftanyaati, qaamni nagaa booresse humna Shimallis Abdiisaa Oromoon balleessuudhaaf ijaarrate. Qaama sanitti kan nagaa labsuu qaban malee Ameerikaa fi Awurooppaa keessa isteet irra deemanii waa'ee nageenyaa uummatatti haasa'an. Maali kana jechuun waraana bilisummaa Oromoo shororkeessaa maqaa shororkeessaa itti dibuudhaaf Jawaar Mohaammed asii nagaa diiyaaspooratti haasa'aa jira. Maaliif diinagdee na gargaara jechuun Jawaar Mohaammed miti qaamni Oromoo kamiyyuu diinagdeedhaan gargaaramuu qaba. Jawaar Mohaammed haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u namni diinagdee na gargaara jiru Oromoon diinagdee gargaaruu qabdi. Dhimmi diinagdee waan biraati. Nagaa warra Ameerikaatiin nagaa dhabe biyyi nagaa dhabde diiyaaspooraadha. Galatoofannaa inni jaamu warra diiyaasporaatiin nagaa dhabe warri diiyaaspooraa nagaan dhabne nagaan bobba'ee nyaatee dhugee uffatee akka barbaadetti maatii fiitii maallaqa ergee akka barbaadetti maatiin warra diiyaaspooraa kan biyya jireenya riilaaksii ta'ee jiraata. Maatii warra diiyaaspooraa kan ilmi irraa du'e jira. Kan ilmatti dhabe jira. Yoo xiqqoo siyaasaa keessa galee biyyaa baafatan kan nuti dubbachaa jirruuf haadha ilma biyyarraa baafatuu hin dandeenye. Haadha gartee abbaa biyyarraa baqachuu hin dandeenye, obboleettii biyyarraa baqachuu hin dandeenye, biyyi teenya Oromiyaa biyya tana malee hin qabnu, kallattii itti deemnu hin qabnu jedhanii warra dhuman san kan galatoofannallee kan barbaachisu warra sani. San dhiiseeti Jawaar Mohaammed biyya alaa keessa deemee nageenya labsa. Maal nageenyi Jawaar Mohaammed labsaa jiru kun nageenya maaliti? Inni ijoolleen yeroo tokko gaafii Oromoo ta'utu barbaachisa. Gaafii keenya ta'uu barbaachisa. Kan nageenya nama dhawwe Abiyyi Ahmad biyya keessa jira. Kan inni hidharraa ba'ee itti nageenya itti labsaa jiru biyya san nageenya ceesifnaa jechaa itti labsaa jiru diiyaaspooraa. Kan lubbuu itti dhabe, kan qabeenya itti dhabaa jiru, kan qabeenya itti dhabaa ture, kan lubbuu itti dhabaa ture eenyudha? Ummata ilmaan Oromoo biyya keessa jiru. Erga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame as, erga gaafa Jawaar hidhame as, maqaa Jawaariin diinagdeen yeroo takka looyara abukaadoo Jawaar jaama, gisa akka maatii Jawaar jaama, gisa akka warreen hidhaa jiraniif jaama, gisa akka gartee Abduu Jabbaariif jaama, gisa akka Hacaaluu Hundeessaa jaama, gisa akka maatii Hacaaluutiif jaama. Awwaanuma inni ta'uu naagalaan jiru. Obboleeyyan kiyya namni du'uun dhaabbatee jira. Namni ajjeefamuun dhaabbatee jira. Hacaaluu arraan tana gartee biyya keessa maqaa Hacaaluutiin maal jaanii sossa'aa jiran kun maaltu gaggeeffamaa jira? Ilmaanum bakka biraan deemin Shawaa keessatti Oromoo meeqatu manni irratti gubataa jira? Naannoo Mugar, naannoo Amboo kanatti Shawaa keessatti Oromoo meeqatu dhumaa jira? Osoo ilmi kun asii dhumuu asii ajjeefamaa jiru, osoo manni irratti gubataa jiru, osoo qabeenyi saamamaa jiru, osoo kumaatamaan Oromoo rashanamaa jiru. Artistoonni Oromoodhaa waa'ee Hacaaluu jedhanii walitti qabamuun maaliif barbaachisa? Barbaachisummaa yeroo kana maqaa Hacaaluutiin isin kana nu hubattan hin jeebar. Kana nu hubattan maaliif? Anis waan isin jaalattan dubbachaan jiru, waan isin jaalattanii miti. Wanni nan dubbachuun narra jiraatu dhugaan Oromoo eessatti jallatte? Hayni Oromoo eessatti badee? Dhiiga ilmaan Oromoo kan dhangalaasaa ture eenyu? Kanarraan tan itti gaafatamaa qabu eenyu? Dhugaa dubbachuudhaaf Shimallis Abdiisaa, Abiyyi Ahmad, Jawaar Mohaammed, what is the difference between? Maali garaagarummaan isaan kana jidduu jiru maal? Jawaar Mohaammadis gabbaa jee fichisiise qeerroo fichisiise Itoophiyaa ijaarrachaa jira. Abiyyi Ahmad qeerroo rafite, Shimallis Abdiisaatis warra naannoo Amaaraa itti afeerrataa jiran. Maaliif? Akka gartee uummata Tigraay gudeedanii dhiiga Minilik isin keessatti naynaa jaanii gudeedanii qaama saala dubartiidhaa qaruuraa itti caccabsanii akkas irratti gaggeesse warri naftanyaadha. Oromoo gubatanii arra waraana kana achirraa Oromiyaatti gaxafeerrachuun isaanii maaltu Oromoorra gahuuf deema? Oromoorra maaltu gahaa jira? Isa juu hagana xiinxaluu hin dandeenye, isin hagana hubachuu hin dandeenye. Hayyuu keen, Jawaar keen nattu qabe, hayyuu keen akkamitti tuqama? Jawaar keen naamar keen duraanuu isin islaaman feetan, islaamatu maal ta'e? No, qabsoon Oromoodha akkasii miti. Fedhu islaama haa ta'u,
Oromoon abbaan barbaade kiristaanaa haa ta'u, abbaan barbaade waan fedhe haa ta'u. Oromoo keessa awudooloojiin akkasii gonkuma badee jira. Tooftaa arraatii miti. Tooftaan abaluun islaama, abaluun kiristaana waan ta'eef waa takka qaamni Itoophiyaa ijaaru Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaatee arraas borus diina ilmaan Oromooti. Kan akkasitti namni kamiyyuu kana hubachuu barbaachisa. Jawaar Mohammad jaalattanii Baqqalaa Garbaa jibbuun hin ta'u. Maaliif? Isin warra akkasiitii miti. Maaliif? Gaafa Mararaa Guddinaa asiin dura dhufu namoonni simate nan meeqa? Gaafa Jawaar dura Minisootaa Baqqalaan dhufu namni Baqqalaa simate nan meeqa? Gaafa Jawaar dhufu Jawaar namni simate nan meeqa? Warri kun hundinuu kaayoon isaanii takka hoggantoota paartii kanaati. Kanaaf isin hin jenna jechuudha. Ilmaan Oromoo warreen addaan baaftanii ilaaltan, warreen vaayirasiin gandaa vaayirasiin dhukkubni isin keessa jiru, qabsoon Oromoo kallattii sanitti adeemuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Habashaan maal jechaa jirti? Habashaan wanni isin miidiyaa gubbaa wanni isin haasaa jirtu maali? Kanallee baafadhaa. Kanas addaan baafadhaa. Arraan tana erga Jawaar Mohammad hidharraa bee kaleessa gaafa Jawaar Mohammad hidhamu diyaaspooraan parsantii 95 kallattiidhaan waboo gargaaraa ture. Waboo gargaara. Idin bilbilaniiti maallaqa eenyu koyna jaanii isteetirraa nu gaafataa turan. Kallattii sanitti gargaarsi waboo godhamaa ture. Arrammoo namni waa'ee sanii kaasu hin jiru. Qabsoon tun edaa qabsoon bilisummaa Oromoo yoo Jawaar Itoophiyaa paartii Abinitti gale, paartii gartee Izeematti gale, paartii Baaldaraasitti yoo gale, Oromoon jala galti. Yoo Jawaar du'e Oromoo wajjin duuti. Dubbadhaa dubbadhaa. Dhugaa Oromoon haalina. Warri gaafa kaan gabbee Oromoon miliyoonni 50 dhume, Oromoon miliyoona 60 keessaa 50 dhume, Jawaar tokkichi yoo hafe irra wayyaa warri juu warri awudooloojii akkasitti yaadu gabbaa dubbadhaa. Naftanyaa Oromootti afeerrataa jiran. Dubbadhaa. Warri gaafa masgida Gondaritti gartee Islaama ajjeesan. Gondaritti Islaamni du'e. Islaama keenya du'e. Islaama gaallan addaan nun qooduu isin hin jee naftanyaan gaafasillee. Oromoo Islaama nuti Islaamni tokko Islaamni addaan hin baanu. Islaama kamtu addaan hin baane Islaamni walitti hidhan kam. Yoo Islaamummaan gaddee amantaate maaliif Suud Arabiyaan ilmaan Oromoo mana keessatti azabdee? Maaliif ilmaan Oromoo mana keessatti miikaatti keessa achi keessatti mana keessatti gubataa yeroo jiran maaliif isinitti hin dhagaamin? Maaliif gartee awudooloojii Oromummaa maaliif hin qabaanne? Oromoon tokko Oromoon gandaa fi kutaan addaan hin qoodamnu jaanii kaleessa waan nu dura dabarsan san maaliif amma ittiin fayyadamnu? Waan quraanarra jiru lafatti biddanii namatti gad hin buusina. Quraanarra dhugaa kun parsantii 100 muslimni obboleessa muslimaati. Kana jechuun maal jechuudha? Biyya muslimaa hundooreetti akka barbaadde jiraachuu jechuudha. Biyyi muslimaa arraan tana Kaabaa sila biyyi Kaabaan keessa jirtu biyya Suudiiti. Garuu biyya san keessatti Oromoon dhaqee akka barbaadde jiraachuu ni danda'a. Ati Islaama taate Oromoo kiristaanaa dhiisi. Islaama taate godhachuu ni dandeessa. Jiraachuu dandeessa. Kaabaa bakka sila beeytii Rabbii kan Islaamni itti amanu kadhee kusan dhayitee itti fayyadamuu dandeessa. Ziyaaruu dandeessa. Hin dandeessu. Maaliif? Islaamni obboleessa Islaamatii miti. Quraana irratti akkasii malee lafatti akkasii miti. Waan lafarra hin jirre immoo ilmi namaa hin dalagu. Ani obboleessi kiyya ilma Oromooti. Fedhu kiristaana ta'a, fedhu gartee peentee waan barbaade waaqeffataa ta'a. Obboleessi kiyya ilma Oromoo dhiigan Oromoo ta'etu obboleessa kiyya. Siyaasafis haa ta'u, dhugaan jirtus tanuma dhugaa irrattis haa ta'u wanni hundinuu kanaan alatti wanni biraan jiru. Gondar keessatti naftanyaa gartee siyaasaa ofii tolfachuudhaaf achitti wal fixxee fi Oromiyaa guutuu keessatti Islaamni obboleeyyanii jettan. Arra Wallagga keessaa Oromootu Islaama fi Kiristaana dhumaa jira. Wallagga keessaa maa hiriiran beena Wallaggaaf. Gujii Boorana keessaa Shawaa keessaa Islaama dhumaa jira. Kan Walloo Islaamaa miti. Makiinaa keessaa gabbaasanii naftanyaan akkanatti artistoonni isaanii Finfinnee irraa yaa'ee makiinaa keessaa dhaabbatanii tokkoon tokkoon akkatti rashanaa jiran. Dhahi jaanii makiina irraa tumaa gabbuusaa rashanan sun Islaamaa miti. Yoo Islaamni obboleessa Islaamaa ta'e maaliif ummata saniif sagalee hin ta'in? Maaltu godhame? Eenyu maatii sanirraa eenyutu namni maatii san iyyaafate jira? Namni maatii saniif dhaabbate jira? Namni waa'ee maatii sanii dubbate jira? Hin jiru. Paartiin isin Oromoo Dimookiraasii jettan noo gabbeetu noo diyaaspooraa keessa deemee galatoofannaadhaaf diinagdee guurratee
jecha oromoon jette gaafii oromoon gaafatte tokkollee deebisuu didanii waan murteeffatanii ejjennaa mataa isaanii qabatanii ejjennaan isaanii diinaggee isaanii guurratanii yaa'aa jiran. Kanamma oromoo yoo akkana jette mucaan kun bitamaadha. Mucaan kun oromoo miti. Mucaan kun bitamaadha. Inni ilaalcha baluu qaba. Inni akkasii siin janna maqaa si dibuu maqaa nama balleessu kana takka geessan jechuudha. Nama arrabsu akkasii miti qabsoon oromoodha. Jaallattanis jibbitanis oromoo namni mataa ol qabachiisuu danda'u oromoo qawwee hidhattee kaabaa kibbaa bahaadhiyaan qawwee hidhattee of ijaartee an oromoo hidhattee biyya san keessatti mataa ol qabattee yoo jiraatte qofa oromoon nageenya argachuu dandeessi. Wala jawaar shintibeetii kana dhiiti. Jawaar nabiratti anamma nabiratti jawaar jechuun nama tara kijiba nama tarsiimoo maallaqa diinaggee ittiin guuruu barate nama oromoo ittiin gowwoomsu nama sobaa nama dhiini oromoo duwwaa tuqaa shan isa dhukkubsinatti hubadhaan. Kana gisee jiru jaalala jawaar parsantii dhuunfaa waa'ee dhuunfaa isaa dubbachaa jiran siyaasni inni adeemuun sobaa ni kijibaa gurbaan ni kijibaa oromoo akka isiin gartee haala waggaa dheeraadhaaf galaa ammallee miti fuula duraafillee haala mijjeeffatee jira akka oromoo irraatti diinaggee argatu. Gaafa Jaafar Ali wajjin yeroo wal dhaban san yoo kan yaadattan taate isin beeytee waan arra nyaatanii udaantan malee waan fuul waan dabren beeytan rakkoon jiru kana. Waan dabren beeytan waan dabrerraa maaltu kaleessa ta'aa ture dhiiroo kaleessa maaliif odhii amma nam tokkollee yaadan akkatti teessanii qeerroo bara 2013 14 hamma bara 22 kanatti dhumaa jiru kana teessanii duwwaa tuqaashan way yaadanii beeytanii hin beeytan maaliif isin irraanfattan waan nyaatanii gisee udaana nyaata san deebitee yaadattu bar bowlii baatee fixatte isin agasu waanuma arraa qofa haayattan afaan keessan bantanii waan arraa qofaaf iyyitan. Dhiirti akkasii miti. Kaleessa cinaaksan irraa kaafta. Cinaaksan irraa nama meeqa oromoon nam meeqa du'e haadha meeqa itti dhabne abbootii meeqa du'e shamarree meeqa itti dhabne daa'imoo dubartii ulfaa'oo achirraa kaafta. Gara dirree dhawaa awwadaay haramaayaa keessa dadar kanaan baata qobboo dhufta ciroo baddeessaa galamsoo ilaa machaaraa daaroo labuu deemta mi'eessoo harargee akkasii waliin keessa shawaa seenta. Shawaa kana ergaa karrayyuu kanarraa kaasi ilaa shawaa ilaa gincii. Shawaa lixaa gara gincii deemta. Shawaa kaabarraa gara shawaa kibba lixa shawaatti deemta. Ni laalta. Adaamaa keessatti qeerroo meeqatu dhufe. Arsii dhufta. Shaashamanne irraa kaase akkasumatti beeyi dodola dhaqi. Arsii gartee diida ambeeyi baalee roobe ilaa raayitutti nama meeqa du'e kana kaalkuleet godhe. Moyaalee kana keessatti garrii nama meeqa fitte. Moraanni mootummaa nama meeqa fitte. Gujii kana keessatti oromoo meeqa dhume. Jimma seeni ilaa aggaaroo jimma keessa ilubaaboor keessatti nama meeqa dhume. Kana kaalkuleet godhii dhayi ilaali maaliif dhume isa jiru walloo yoo dhayte walloo eeba gaafasiiti haga aduu irratti nama meeqatu rashanamaa jira meeqa rashanamaa ture meeqatu hidhaa keessaa ganaa rashanamuudhaaf ta'a kana nafxanyaan mana hidhaa keessaa baaftee rashanuudhaaf teessu meeqatu jira kana kaalkuleet gootee dhoytee ni beeyta hin beeytu maaliif ati waan irratti fokus goote Jawaar Mahammad du nabili soomsaa qofa wanni ati itti amantu. Humna oromoodhaa woboo waggaa 3-4 kana keessatti sadarkaa kana geesse osoo parsantii 100 oromoon parsantii 100 cinaa dhaabbatte hammam takka lafa qabateeti sirna kana birraa buqqaafne Itoophiyaa sanillee taatu oromoo humna qabduuti Itoophiyaa mataa lullulee jiraatu. Tigree namaa humna qabaatteef Itoophiyaa qaqqabdee bulchite waggaa 30. Kun isiniif fudhattan kana ittiin amantan kun isiniif geetee dhukkuba. Kana amma miidiyaa kana gubbaa wanni deemaa jiru waa'ee Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaa amma maali? Ajandaan gartee mucaa diimaadhaa kun mucaan diimaa kun ajandaadhaan gartee Itoophiyaa ijaarrajee oromoo tana olii gad deemee oromoo wal keessa dhee oromoo wal keessa laaqee rabbashaa jira. Oromoo rabbashaa jira. Amma immoo ajandaan Jawaar kun imala isaa waan doolaaraa ga guurrate fixatee xumurrate ammaan tana ajandaa Hacaaluu tiikke eenyu waa'ee Shimallis Abdiisaa naannoo Amaaraa dhaqee gartee humna waliin nu gargaara shanee balleessinaa jee dhaqee mari'ataa jiru kan ajandaa oromootii miti ajandaa keessanii miti maaliif yeroo namni du'e sheer goona
شير قوتن يرو نمني دوي شير قوتن بي إلما دكالا إلما ساري إلما شرموطا أينو مكان ذا جلا مباسا إلما ساري داغنا دكالا هاد أراو بدري أينو ديادا fucking guys man إلما دكالا مكا بدري إدريس جا أسي أورو واي ديمي واي أورومو نجلا ديمي إلمي ساري داغو واي أورومو بيغامي بولشيت إلما شرموطا واي أورومو بيتا هوري أفاني اللفديتو هوري هرّي أكا كيتي كان وجه واي أورومو دا نمني نما جلديس أكنا جلديس إيبا مي OMN ميديا بنا ميخانا بيالاد في واي أورومو دا براتي جلديس أكنا خنا تسجل ديمي كومنتي ستغن إيش بو نعلن ربي سرت هاجراتو هوري نمني أمال الرادو بتا ما تكتيسا آرسا وان جامل لالو هندن ديني هوري أفاني اللفديتو بدوا يو بربادن ديما جوار هايسين سلو جوار اتكالا يو بربادن انما كسيتي متي جوار سو قبسو بلسوما اورومو بلسومو قبت جينامني لبوتي جواري كانو درو انا تري جما تامي هاد اراو كلام نما الربسون اسم إسلام الرباية كذا ور نما الربس ور إسلامتي أمتا كبجان كمني أمتا أمانتي فيتيف كبجان كمني نمني نما الربسون أمانتي كيسة اللي نما الربسون شاد أور كذا كنم بيتا لسه إسلام سري نجني سري ندلتي ورنا كنا خناتو واي وجي واي أورموم ما هيمان نما الربسون أمانتي إسلامت دوبرتين نما الربسيتو إني ديري نما الربسون ميديا كنا كوبا إيرا إسلامتي دوبرتين سفو جابسته دوبرتي إسلامتي دير سفو جابسنا ما ربسو دير إسلامتي نودي إسلاما جانسان وكنان بيكان قلوباتو سنرى إسلاما بيكان قلوما والله بيكان قلوما حركة قرآن مالف أمانتي سايت أمانك أباتي كباجا كبا سري كيساني كان وري إفلي الرب سيسي نمالي الرب سيسي کرتے وانا دادا ورّا کرتے خينيت أمانو ورّا کرتے غصت أمانو ورّا أبانون كن خينيت سمون إساني أكاسيتي إسن حدود دي أنا كاسيمتي نبرتو أنا كاسيم فران بارو نمني أورومو دف جوار محمد أوروميا بلسوم سي هاد أورومو دوارا أول چتانن أن جوار محمد يرو كم يونا مچنا دابتو غرو إني واسن غدا إنغد مالف كايو إساتي متي أكيكا إساتي متي ونن أجالو هندسا ونن إسنو دبادوف وان براتي في متي أجالو هندسا غما إسا بافنه سيدا کرتے ورقی دا دابو فی دندینیا علمان اورومو دا نوتی اچالو داف ارہ اوپولیسی اچالو اجیبا ما جرا کنینی سنینجو ونی کن برباچی سمما قبا برباچی سمما نسا مالif اجندا کن اینیو تو آدھا منا اچالو کنتی وان کنا کننے اینیو تو ماتی اچالو کنتی کننے بینفینی وان کنا دوبا جرو مالی فائدہ وانی کنا مالی میدہ وان کنا دوبا جرو مالی درو وان توکو فائدہ کو فسون تانے میدہ وان تانے لے لالو کم الرسول هذا رت من هذا أجعله رت سمني كوبتا جرو أجعله رف دينك كورو يشوفركم إيجا المام مچا تولا ما كان أبوليان أجعله دوما جرا ميره إيجا أبوليان أجعله دوما جرا أبوليس أجعله أجيب ما جرا لأنك تو أبوليس لم يبين جرا من هيدا كذا جرو إني أجيب ما أبوليس أجعله تبر أبوليس إيجا تبيك كان أرومون ما كفامي كماتي يشو شواك إذا ميكا تو أجيب ما جرا akkamitti dura kamtu dursa oromo ibiddirratti belbelaa jira ibiddirratti belbelaa jiru kana akkamitti dhaamsina ibidda kana dhaamsine gara sanillee ittini deemna kallatti sanitti deemuu ni dandeenya moo dhiiro akkami moo girrigirri laleebaa himmachaal kana amaarri juusan keessa as keessa benefiti yoo yeroo oromoon immoo shintee kana keessatti benefita waan barbaachisu waan butannu waan argannu gartee bubbutanna lakki kallatti kanatti malee adeemsi nun baasu isa jo'amuutu as keessa jira moo obboleessi Hacaaluutii barkan shawaa keessaa waraana hoogganaa jiru eega obboleessi Hacaaluutii qeerroo meeqatu du'aa jira shawaa keessa kan ammoo deemteeti shimala gurrattee sirbaa walitti qabdee kun amma maali Oromoo daadarkeessuudha Oromoo faalleessuudha maaliif osoo hin beekin
oromoo tana gartee kallattii ishiin itti deemtu dhamaasu oromoo afan faayessu namni tokkollee dhuguma rabbii amma namni tokkollee oromoo haadha ilmaan afur shanja ilaa ilmaan sagalii itti dhabde faatu oromoo keessa jira namni tokkollee biyya keessa waan saniif itti yaadani jira injiru maalif sun dhimma keessanii bitire dhimmi sun dhimma isin yaachisuu miti dhimmi keessan maali waan follower hedduu qabu waan gartee like hedduu qabu YouTube ittiin banattanii waan galii itti argattan waan itti maal jettan waan akkasiiti kanaafu wani ani isiniin jechuu barbaadu waan oromoo hin fayyanne waan oromoo yeroo kanatti hin barbaachifne jala hin deemina ilmaan oromoodha diqaalaan gartee oromoo keessa guutte waan feete dalaguu dandeessi sareen oromoo keessa guutte waan feete hojjechuu dandeessi gartee warri gartee laalan dhiini ilmaan oromoodha ittiin dhagaamne warri duuti oromoodha isaaniif homaa takkan ta'in warri qabsoo gartee qabsoo waan jaamtu waa'ee an oromoo warra kaleessa gosa himatu warra gartee oromummaa hin beekne amma biyya alaa dhaqee oromummaa feesbuuka gubbatti argee warra oromummaa feesbuukni itti fideetu amma waa'ee gartee oromoodha namatti himuu barbaada amma dubbachuu barbaada waa'ee oromoodha realitii jirtu fudhadha wanni barbaachisu oromoon osoo kutaan jenne osoo amantiin jenne osoo abaluun kun gosatiyya abaluun kun nama kenna abaluun kun kenna abaluun kun akkasi osoo hin jenne dhiiga oromoo dhangaleef eenyu wabiini waraana bilisummaa oromooti waraana bilisummaa oromoo maal nurra barbaada diinagdeedhaan cinaa dhaabbannee waan barbaachisuun waraana bilisummaa oromoo cinaa dhaabbannee waraana bilisummaa oromoo gargaaru waraanni bilisummaa oromoo irraan tana bosona keessa jiraataa jira maal barbaachisa yoo madaa'e maaltu isa barbaachisa yoo lole maaltu isa barbaachisa lolaaf rasaasa madoodhaaf qoricha isa barbaachisa yoo beelee nyaata isa barbaachisa yoo dheebote bishaan isa barbaachisa kanaaf dhiiroo eenyutu maal godhuu qaba eenyutu cinaa dhaabbachuu qaba nu malee way qaba waraanni bilisummaa oromoo hin qabu waraanni bilisummaa oromoo arra isin gartan qeerroo gurbaa sareen kun kaleessa gadi baa oli deebi'a achi deema as deema jee itti taphataa ture faraan abdusalaamii fi fakkaattota isaati wajjin itti taphataa ture qeerroo sanirra hafteetu irra bosona seen dhaggeeffadha sirritti dhaggeeffadha na jaalattanis na jibbitanis dhimma keessan dhugaa oromoodha ammoo isinumatti nima hamman jirutti dhugaa oromoo isinitti nima dhugaan oromoo kanaa fudhadha akkasitti wanni jechuu barbaadu kana ammallee irra deebi'ee Acaaluu Hundeessaa ayyaana Acaaluu Hundeessaa kabajuun dura ilmaan oromoo ajjeefamaa jiruuf wabii artistoonni oromoo bosonatti galee qawwee hidhatee ummata oromoo bilisa baasuu qaba osoo ilmaan oromoo ajjeefamaa jiru ayyaana fi diinagdee maqaa Acaaluutiin guuru artistoonni gartee sirbi isaanii gurguramuu dide Acaaluu Hundeessaatiin diinagdee guurrachuu osoo hin taane maqaa Acaaluu Hundeessaatiin magaalli Finfinneedha maqaa Acaaluu Hundeessaatiin moggaafamuu dandeessi jechuudha yoo bilisoomne arrammoo Acaaluu qofaa miti artistoonni akka daadhii galaanillee hin jiran fakkaattonni Acaaluudhaa kumaatamaan jiran Acaaluu qofaa miti artistoonni oromoo hundinuu kan wareegama kaffalan kan lubbuu itti dhaban qabsootanaaf kabaja ulfina eebbisaa addunyaa faanis Acaaluu gatii miti yeroo miidiyaa hin ta'in malee Acaaluu Hundeessaa faani eebbisaa addunyaa Usmaayoo Muusaa faan warra oromoof jecha osoo boo'u ajjeefamee jiru kana akkasitti hubadha addaan nama qoodina nama tokko keessaa fuutanii hayyuun godhina qeerroo gizeeyaan qeerroo tokko qofa keessaa fuutanii oliin hin deemina qeerroo gizeeyaan miskiintichi ilmi haati hiyyeessatilleen qeerroodha haga qabsoo bilisummaa tanaaf wareegametti haga oromoof jecha wareegametti haga oromoof jecha lubbuu isaa dhabetti qeerroo bilisummaa oromoo guutumaan guututti kabaja oromoo biraa kabaja isaanii malu oromoo biraa argachuudha qaba akkasitti hubadha qeerroo gizee yenna ayyaana qeerroodhaa guutumaan guututti ni kabajna gaafa kaayoon qeerroon itti wareegamte galma geesse sanis akkasitti hubadha gaafa
qeerroon kaleessa qeerroo fi gartee haati ulfaa itti wareegamte gaafa kaayoon sun galma gee guyyaa qeerroodhaa jaamee ni kabajama tokko guyyaa artistoota Oromoodhaa qaqqaalii lubbuu Oromoodhaaf jecha lubbuu isaanii dhaban ni kabajama siidaan ni dhaabbata dhiigaan siidaan qeerroo Oromoo waliigala Oromiyaa guutuudhaaf siidatu dhaabbata qeerroon kutaa kana qeerroon kun kenna kun hayyuu kenna kun goota waliin madaalu lubbuun ilma namaa hundi takkittiidha jechuudha kan akkasitti fudhadha lubbuun ilma namaa hundi takkittiidha dhageessanii lubbuun Jawaar Mahammadii fi lubbuu Acaaluu lubbuu Jawaar Mahammadii fi lubbuun gartee mucaa eenyu kan Dambidollatti addabaabaayii gubbatti marfata gubbatti rasaasa rashanan Acaaluu hundeessan lubbuun isaa addaa miti gee hujiitu wal dhaba dhageessanii Jawaar Mahammadii fi qeerroon gartee Jimmaan keessatti lafarraa harkifame addaa miti akkasitti hubadha nama tokko ol fuutanii tokko gabbuuftanii tokko ol kaaftanii tokko goota gootanii tokko riilaaksii gootanii akkasitti ilmaan Oromoo hin laalina seenaa eebbisaa addunyaa Gujii keessatti lafarraa harkifamee jira Jimma keessatti lafarraa harkifamee jira Oromoon gartee yeroo waan isinitti tole ol kaaftanii waan isinitti tole xiqqeessitanii hin barbaachisu dhageessanii artistiin Oromoo jaallesanyitti dabalamuu qaba ammarraa eegalee yoo dhugaan gartee Oromoof hin quuqama dhiigaa caaluutiin baasaa hoje dhiigaa caaluu sirbaa fi walaloo fi gartee walaloo tottolchanii qindeessanii miti dhiigaa caaluu kan ba'uu danda'u dhugaa jirtu isinitti himna gadi ba'atii lola waraana bilisummaa kan loluu hin dandeenye diinagdeedha waraana namuu ga'ee keessan ba'a waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadha hafarfata akkanumatti abaluu kenna jettanii wal sobdanii nama sobdanii ifullee sobdanii ofitti kijibina Oromoon of sobaa jirti Oromoon ifitti kijibaa jirti Oromoon ifitti kijibaa jirti gaafa wallagga keessaa namni akka wannatti dhumaa jiru yoo hin dubbanne yoo cal jettanii tumateessan gaafa namni taraan tokko bakka biratti du'e maaree keenya goota keenya suuraa isaa sheer goota walii ergitanii guruup irratti walii dabarsitanii yuutuubii walii irratti ergitanii no yeroo wallorra dhume wallorra ilmaan Oromoo dhume sagalee kan ta'uuf eenyu numa ilmaan Oromooti qaamni biraa qaamni walloof sagalee ta'u tokkollee nu jiru nu ilmaan Oromooti nu malee waan hin qabneef wal malee waan hin qabneef Oromoon kan waliif sagalee ta'u Oromoo duwwaadha kanan jiru waldaa darkeessanii kun kan deeggaree kun kan ol fuudhee kun kan xiqqeessee kaan hayyuu kenna jee kaan nama badaa godhe gaafa Jawaar gartee hayyuu goote Dooktar Itti Aanaa Habteedhaan xiqqeessin ani nama tokkollee hayyuu maaree gaqqabuu ol qabuun na bira hin jiru hujii isarra dhaabbadheeti waan hin dubbadhu waan hin dubbachaa jiru kun wanni Jawaar qeeqaa jiruuf wanni artistoonni Oromoodhaa wanni isaan godhaa jiran sirrii miti Acaaluu gumaa Acaaluu baasuun diinagdee walitti guuranii walaloo fi yeedaloo boo'ichaa barreessuu miti walaloo fi yeedaloo boo'ichaa barreessuudhaan gumaan Acaaluu hin ba'u kan nuti jechaa jirruuf gumaan Acaaluu kan ba'uun Oromoo hidhattee diina isa ajjeesisan rukuttee gaggombiftee agarsiiftee biyyattiisan ummata Oromoo mataa gaafa ol qabachiifte gumaa Acaaluu baafte it is well dhumate jechuudha san booda Acaaluu akka hangafatti akka wooma hundattuu goota keenya jenneetti deemnan kaleessas goota keenya har'allee goota keenya ammoo Abduu Jabbaarii fi gartee yoo Jawaar addaan baafte Abduu Jabbaarii fi Acaaluu yoo addaan baafte Jaalle Marroo fi Jawaar yoo addaan baafte Jawaar hayyuu kennetteenii Marroo yoo qaqqabde kuni maal jechuu Oromummaadha moo maalii kan isaa waan kana akkasitti natti bilbilaa jira akkasii jechuu waan akkasii kallattii sanitti addaan baafatuun hedduu takka barbaachisaadha ammallee wanni isin oofaa jirtan an dhugaan isinitti hima Jawaar ol fuutanii gaafa Abiyyii xiqqeessitan Abiyyiinis gosaa fi qaama keessaa beeka qaama isa deeggaru qaba gaafa isin Jawaar kennamaa tuqama gaafa isin jettan
abiyyiin keenya maaltu tuqamaa marroon keenya maaltu tuqamaa dhufte qabsoon oromoodha asitti hafte osoo hin beekin warreen wallaalan siyaasaa amma barate kun qabsoo oromoodha akkasitti gargar harkisee oromoo itti addaan qoodu osoo hin beekin maal jee gurbaa diimaan tokko yaa namaatu natti bilbilaa jira masriin immoo awurooppaa kanaan liibiyaa deqe maal jee beektanii ilmaan siikoo mandoo gartee ilmaan jawaar wanni jibbameef waan inni arsii ta'eefi maallaqa waraana adda bilisummaa oromoo gargaaraa jirtan maaliif akka gargaartan ilmaan siikoo walitti deebi'aati ilmaan siikoo mandoo walitti deebi'aa wal gaafadhaa waraanni bilisummaa oromoo kan siikoo mandooti miti kan arsiitii miti waraan gaafa jaafar alii hattuu salaattu jee jawaar arrabse akka nama tokkotti an hin deeggaru nama kaabaa dhaqe kamiyyuu amantiidha nama tuquun hin barbaachisu siyaasa wal jibbuun mirga harargeen maraataa keessan nurraa hidhadhaadha harargeen maraataa keessan hidhadhaadha jaame kana jechuun maal jechuun gaafa jawaar jaafar alii gaafa harargee irraa deemee maallaqa OMN hundeessu guuruudhaaf OMN hundeessu olii gad deemaa ture san ka oromooti biltsiginnaa gaafa ta'e ka amaaraati awwaluu abdii ummata arsii bu'eet achi jira no shimallis abdiisaa ummata shawaa bu'eechi jira shawaan tagalgalaa kana bakkatti akaa jirtu nafxanyaa fi warra sirna nafxanyaa hordofu hunda akaa jirtu kana jawaar mahammadis arsii bakka hin buune namni gidee jawaar mahammad qeequ yeroo jawaar mahammad irratti duuluu jawaar adeemsi kan kee sirrii miti yeroo ja'uun waa'ee arsiiti wanti kun waliin hidhatu waa'ee gosaati walitti hin hidhatu waa'ee gartee gandummaati walitti hin hidhatu naannummaa walitti hin hidhatu waa'ee oromooti yoo dhaabni gartee arsii jaamu takka dhaabni harargee jaamu dhaabni shawaa jaamu yoo jiraate maqaa dhaaba saniitiin ganda sanillee waliin jibbiteetta dhaabaa miti waa'ee oromooti namni abbaa barbaade anamma abbaa barbaade arrabseen abbaa barbaade qeeqee abbaa barbaade dura dhaabbadha waan sirni isaa naan taane ani marroo wanni deeggaruuf waan marroo wallagga ta'eefi miti ani wallaggaa miti waan marroon na ceesisa ummata oromoo ni ceesisa jedhee waan inni itti amanuuf san qofaafin marroo sappoorti godha akkasitti hubadha kanaafuu jallaa keessan kan mukarraa mayree sibiilaa wajjiin muka ciru kana dhaabbadhu wajja'anii wal qabuun barbaachisa namni yoo ati gosaan wal ijaartee deemte sagantaa gosaatti ijaaramee sitti dhufa si dhiiba wal dhiibuun ammoo oromummaa dhiibudha bakka galma oromoo keessatti waa'ee gosaa qabattee galma oromoo seenuu hin dandeessu maaliif oromoo waan biraati oromoon maqaa waliigalaati gosti balbala ibidda wanna qaba dhimmi isaa waan addaati dhimmi oromoo ammoo waan oromoo waliin qabna waan oromoo irratti dubbachuu hin danda'a si qeequu hin danda'a si dura dhaabbachuu hin danda'a si deeggaruu hin danda'a akka barbaadeen godhuu danda'a jechuudha kanaafuu ilmaan oromoodha kallattii sanitti hubadhaa kallattii sanitti hubadhaa qaama gartee nageenya labsu diyaaspooraa keessa deemee nageenya labsaa jiru nageenya namtichi nama dhoowwe biyya keessaa nama dhoowwe biyya alaa keessa deemee nageenya gartee ummata nagaa qabutti nagaa labsaa jiru kana dura dhaabbachuu qabdan kallattii hundaan dura dhaabbachuu qabna qaamni wajji paartiin siyaasaa oromoo abbaan barbaade haa ta'u namticha nageenya nama dhoowwe biyya keessa jira shimallis abdiisaa abiyyi ahmad addunyaa wajjiin taa'ee haasa'uu mirga qaba afaan guuttatee diinagdee bisinitti dhufne oromoon diinagdee nuu kanna haalli biyya tan keessa jiru haala fokkataadha haala akkanaati nuu kanna diinagdee jee oromoo irraa diinagdee fudhachuu danda'a rakkoon qabu waan oromoo ta'aniif saniin ala waldaa darkeessuun sagantaa biraa walirratti baasuun adda bilisummaa oromoo amma sagantaan wallagga keessatti namni 400 dhume kun gaafa harargee baddannoo fi arbaa guuguu keessatti namni dillisuun amaara rashaname adda bilisummaa oromoo maqaa shororkeessaa jaamu addunyaa irratti itti dibuudhaaf itti maxxansuudhaaf qaama saba nama cunqurtu warra gartee jenosaayidii namarratti raawwatu labsuudhaaf wanti kun dalagame wanta asii jawaara as jiru wanti sun biyya keessaa dalagame wanta kana caasaan lafa kaamee jawaarii hojii dalagamee jira adda bilisummaa oromoo irratti dalagamee jira wanti kun dhaggeeffadha adda bilisummaa oromoo irratti dalagamee jira maal kan jaamutu irratti dalagame arrallee wanni deemaa jiru
gaafa walloo irratti jenosaayidii gaggeessan jumlaadhaan ilmaan Oromoo walloo rashanan miidiyaan Itoophiyaa tokko hin dubbatu diyaaspooraan Oromoodhaa tokko hin dubbatu gurbaa diimalleen hin dubbatu maaliif bizinasa isaaniitii miti amma amaaratu wallagga keessatti rashaname eenyuun rashane warruma mootummaatiin rashane kana jechuun maal jechuun abiyyiin biltsiginna maali humna faannoo naannoo amaaraa keessatti jirtu qawwee hiikachiisa hiikatu qaban jaanii duula irratti eegallaan wallagga keessaa rashananii fannoon as dhuftee wallagga keessaa ummatuma amaaraa rashantee waan sanii walitti nageenya uumanii adda bilisummaa Oromoo irratti akka jenoosaaydiin dalagamuuf sagantaan kun qophaa'e. Girrisaan kana nu hubattan isin kun isiniif dhimma keessanii miti bizinasa keessanii miti isin gartee miliyoonni 50 dhumee yoo Jawaar isinii hafe isiniif kanuma wanni isin barbaachisu kanuma. Isin akkasitti amantan kun ta'uun qabu lubbuun hin caaltu lubbuu caaltu hin jirtu Oromoon hundinuu tokkuma Oromoon gartee walirra baay'ina haa qabaattu bakka adda addaa teessuma qubsuma adda addaa haa qabaattu ilmi Oromoo tokkuma hangaasaa Ibraahimoonni kaleessa nuti irratti duullee bar waan biraatiif miti hangaasaa harargummaadhaan Oromummaa walitti qabnaa bar maatidha hangaasaa wajjin garummoo Jaafar Alii gaafa irratti duullu Jaafar Alii Jawaar irra gartee wallaalaa ta'eetii miti Jaafar Alii gartee Jawaar caalaa Oromoof dalage kana namni qaamni kamiyyuu ni beeka Jaafar Alii Oromoodhaaf Jawaar caalaa Oromoof dalage wanni ijoolleen Harargeedhaa uummanni Harargee kamiyyuu Jaafar Alii wanni balaaleffannuuf waan biraatiif miti waan Oromoo hin fakkaanne hojjechaa jira waan uummata Oromoo bakka hin buune sirni kun sirna Oromoo ta'uu miti waan kana dalagee sirna kanatti dabalame jennee sirna kanaaf dura dhaabbanne malee waan biraatiif miti gaafati abaluun gosa teenya jettee ati kaate immoo kunilleen wallaalan amma akka keessanii wallaalan akka keetii kan homaan beeyne kun ummata keenya jeekkaa yeroo san kufaatii nutti fiduu mala dhiibba nutti dhufuu mala waan santeef waan kana balaaleffanna isinii galtee saniif ilmaan Oromoodha wanni jechuu barbaadu warreen eenyummaa maalummaa ofii efa biyyarraa ba'e hin barin ani ilma eenyuti dursuma kaayoo sabaa qabsootana sirritti gadi figeessitanii qaamni duraan beeytan biyyatti kan beeytan taate Oromummaan abbaan keenya akaakiyyoonni keenya Oromoon kaleessarraa maaliif cunqurfamaa ture maaliif ajjeefamaa ture maaliif gartee manaa wajji gubataa ture dubartiin teenya maa gudeedamtii ulfaa wajji maaliif ajjeefamaa ture yoo jettanii of duuba deebitanii waan kaleessa Oromoo irratti ta'aa ture haga aduu irratti yoo kan yaaddan taate wanni godhamuu qabu ummata Oromootiif furmaanni maali isa jiru if duuba deebitanii yaaduu dandeessan. Si galte maaliif jennaan waan kanarraa waan tokko ajaa'iba waan tokko yeroo hundi waan namni gosaan deemu namni gartee gosa jukun yeroo hundi akka milkooyne maal irratti arge beetaniin maal irratti arge kamaal galchuudha milkaa'ina wanni itti dhabe gosaan ijaarame gosaan gosuma isaa gartee balbala isaa walitti qaqqabateetuma ummatuma khoshkoshee siyaasaan beeyne gartee kan dammaqina gosaa sammuu isaanii keessatti ijaarame kanaan sochii tokko godhaa eegale gaafa gartee waan sanitti galee jiru waraana ijaarrate duraan ijoollee Harargee walloo baay'eetu waliin isa jala galee ture osuma harkaa yaa'anii dhume kophaa isaa of arge dabballoonni inni diiyaaspooraa kana keessatti ijaare waan san galmaan keenya jaanii diinagdee ilmaasii komandoo kana diinagdee irraa guuranii waraana kana jaarrayaanii diinagdee irraa guuranii maallaquma sanuu dhaban eenyu akka nyaate maallaqa san waraana tan eessa kamaal galchuu fi boodigaardii eeganii eegama kanaafuu wanni gosaa wanni gartee jaarmaa hawaasaa hin qabne gar tokkollee nama geessu wanni Oromoo guutuu hin makanne gar tokkollee dhaquu hin danda'u dhugumaan isin hin jaanne yoo akka Oromootti ijaaramne galma ga'uu dandeenya kanumaan isin hin jaa thank you galatooma ulfaadha who's this